بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الراء كونوا دبسا داف زيارة داف جميع مسجد مدرسة جامع الخير جرمو مقالة جمع بند بتشبرت أرجمو دبسوا داف ابن جرة جارس مسجد كناس أكم مال الرجع هجرة جتشو ولمن داون نفانا بوا. مسجد كانت إجن أكت آباء إدي أسينجه walumaan namni kun eenyu akka jedhamu mee walumaan laallaa. Sheekni sheeka kabajamaa jaallatamaa sheeka hundi keessan hundi keenya beeknudha. Mee walumaan eenyu sheekni kun yoo jedhamu illee walumaan laalla. Baarakallahu fiikum. Subscribe godhaa, share like godhaa, nu faana bu'aa. Walumaan haa daawwannu. نوغا كانت نوت أبي اتنوتين كمي وفضيلة الشيخ ناصر عبد الرحمن يا بن آدم سانجل سنون بيكتني الله أكبر كونو يسأل أبتني كانت ميت أقسني ميت أقادر جزاهم الله عنا خير الجزاء قمت شو كيسن استواستها ملزو ميديان بركة بركة إجا مدرسة جامعة الخير كونو كتاتكم فاسا كونو سكنا كون مكتبة ساتي إجا أكم أكسات كا وان قبل نكفنو واني كجاري نكفنو وانا كانت إيش نكفنو كبجمتوتا هردوفتوتا ميديا بركة كونو مسني جامع الخير إجارة سادا هالا كان فكاتون بأسجى هجرة ولين هدا ونوجتشا وان دندا أمين غرغارون بيت أبتشا تجمدا ما شاء الله جدا نموت عابني أسجان كرله جزاكم الله خيرا جدا على كناني دعيك لتافي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم حواس خينيا بيا جرتنيت ورين بيا خيسا بيا آلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتشا مدرسة أولا مفان اسنا غرسيسو خيا بكتون أما جرو نانو نما جرو كون نانو مسجد جامع الخيريتي بكت أبتا جرو مدرسة جامع الخيري خباتي جاء درا كارور فمي إجارو داف سغنتان قبامي أكما جد أمين كارور رقبامي سنو تؤدن جتين utuu namni wal dhagahu wal beeku waan karoorfanne sana lafaa kaafne ardii tanarra waggaa 30 wanni takka akka jirani beeytan baatii torba dura akka madrasaanis masgiinis akka jirre ni beektan sagantaallee dhuftanii naannoo kan duuba har'a rabbii waan san fuudhee masgiida isaas madrasaa isaas akka asitti ijaaramu fadli rabbii keenyaatiin ulaa afur baafnee qalamallee dibnee booyaasallee dibnee ijoolleen akka itti baratan hojiitti jijjiirree akka ijoolleen baratanillee goone lafa isaallee liishoo goone akkasumatti gartee kursii ijoolleen irratti baratanillee goone saleedaa isaallee kunoo haala kanaan as keessatti argamsiifnee barsiisaa keenya Sheekh Sultaan Abbaa Zinaab ka yeroo dheeraa asirratti barsiisaa turan ijoollee kana lafa ta'anii quttoo keessa ta'anii yeroo dheeraa waggaa dheeraa lakkoofsanii turan odoo achi keessa ta'anii barsiisanuu ijoolleen kaan quraana irratti fixanii كان الرتفزني كان القاعدة براني كان مخارج براني إجولي نانو كنا جيراني ودو أشتاني ربي كنتنو نعم ربي قدو دا أرك ربي كيسا ربي وان كنا إجارة شيخ سلطان إسبتو تسانيس قطو كيسا بكا كرسي بكا مدركي ربي سانجي جيرة كن فضلي ربي كينياتي نمني وان تك ديني كرور فتح ربي نرتي نما غرغارا أوني نما تاء بكان نما غيا. إجا مدرسة جامعة الخير كونو كتاتكم فاسا كونو سكنا كون مكتبة ساتي إجا أكم أكسات كا وان قبل نكفنو واني كجاري نكفنو وانا كانت إيش نكفنو
Kutaansa kunoo tokkoffaan kana lammaffaan kan itti aanu kunooti. Mooraan isaas kunoo. Maasha Allah. Cinaadhuma masjiida ijaaramaa jiruuti. Kun akkanatti miidhagfamee alhamdulillah galanni kan rabbiiti. Eegantanaa kan hawaasa naannoo kanaati kan Sheekh Naasiri rabbi irraa jaallatu. جزاهم الله عنا خير الجزاء. kutaan lammaffaan kunooti. Sadaffaan kunooti taana. Arfaffaan kunooti. Shanaffaan kunooti. Jahaffaa fi isa dhumaa kunoo asirraan cinaa masjiidaati jechuudha. Allahu akbar. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa. Du'aa'ii isin irra eeggannurraa tokko Ramadaana dhufuutti insha Allah bismillah jennee kanatti masjiida kanatti seennee salaatu taraawih irratti jalqabu bi'idhinillah akka taraawih isirratti eegallu du'aa'ii akka nu goosanuu isin gaafanna. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khayral jazaa. Egaa subscribe gochuudhaan share like gochuudhaan nu faana dhaabbadhaa. Miidiyaa keenya nu jabeessaa. Waan gaggaarii irraa argannee akka fayyadamnee wal fayyannee of fayyannu. Walumaa waliin akka guddannee guddifnu subscribe nu godhaa miidiyaa kan keenya. Baarakallahu fiikum. Galatooma. Kanaafuu sheeka keenya Sultaan barattoota kanaanis rabbiin barattoota keessanii wajjin baga bakka kanatti madrasaa Jaami'al Khayrii isin quttoo keessa teessanii qaraasaa turtan bakka guddaa kanatti baga rabbi isin jijjiire jennaa. Mee salaamata kunoo barsiisaanis salaamata isiniin haa jedhani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكما شيني كينيا بابان كينيا دبتان وقا بركم لماف شانيرا جمري أما بركم لماف قدتر بغين يوتي إجولي إبا أولتيو بكا كانتي برتاني قرآن ربي قرآني باساني كان حافظاني كان مو أما بكا علمي دي منيجران ورافزيس كان مو برچوت جراني أما ورّيكون يرتودا يوتيكورا ملي وتوغا نما فارفتاني غنما هدودا غيات الناتي بودا مو كان رهدوماتو أكنو تبرزيزات الرغا لولان اتونو جلاياو قطون اتونو جنكو وكنو اردم نيروف نو مرغيسا فيتنسيسا روكنسا اتونو جنكو akka ijoollee kanatti barsiisaa jirtu dubbattu rakkoo jabaa keessa dabarfannee dhiphinni madrasaa illee tunu Khadijaa Singaaraatu dubbattu. dhiphina kana keessatti ijoolleen yeroo wal duruuste yeroo wal irra ejjatte natti matte boose natti matte nasin jette maal Ijoolleen keenya hin jiranu har'a keejiin hin jiranu. dhiphateeti nutti bal'ata inshallah yaa rabbi nu bal'is jennee achumaan utuu du'aa jammarre asirratti yaa rabbi masjiidas fooqii nu ijaar madrasaas fooqii nu ijaar jenneeti kan nu kadhataa turre. أما مدرسة فوقي تسيتي إن شاء الله نوجي مني إيانا دعائي كن ربي نور جاه أسين نجاه جتشورا الحمد لله جلنا كهما يرت كنامتي باير جلت إبنا ماف كلنا ما كان سكيزتي براتاجرانو جلت إبنا ماف كلنا ما تسكيزتي براتاجرو كان قاعدة داني كان قرآنا كان مو عند برفتني مدرسة هجين زچره برفتني جرا إرده مني سناغرسيسو إن شاء الله أكسيغا ربي سنرا هجالتو سنين جنة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أكما دعوتا جرتن كفلين أرففان بكا خيجي كان أما إجولين كيسن جرانو إجولين ساتين جينيان غلاني إجولين هدوتو بكا كان برتا خيجين أفان برتا جران نما غرا إبات لكامتو كرسي جرا كنو أغرتني جرتني كرسي جرا اللي تلچني جرا كفلي كان جرا في جار رجيچودا akkasumas ijoolleen tun ganamarraa amma sa'a sagalii asirratti aliif irraa kaasanii huruufa muqaxxa'aa jijjiiru xixiqqishaa tana kunoo bifa kanaan sawwarree fi keenyee fi barsiisaan itti godhamee waan saleedaa barbaachisu saleedaa irratti
waraqaa irra barbaachisu waraqaa irratti waan ijaan dhaggeeffatanii baratuun barbaachisu ijaan barattuu dubartii irra goone haala kanaan bifa kanaan kifilii arfanuu hojii qabsiifnee jira fadlii rabbii keenyaatiin. Waan ummanni baatii ja'a dura sagantaa asin nu godhee nu agarsiise nu gargaare san hojiitti jijjiirree jira jechuudha. Wanni inni godhameef dalagaatti jijjiiramuu fi akka ilmaan waa baratu, akka islaamni itti waa baratu, akka diiniin itti baratamu, akka amantiin itti baratamee fuulduratti namni deemu waan kun dalagameef qabeenya muslimni amma tokko sagantaa godhee nu gargaare san hojii kanatti jijjiirree kaanin masgiidas dalagaa kaanis kana hojjeta bifa kanaan as geenyee jirra. Barattoonni sagalee kunoo dhagaa jirtanii inni kun keejiidha inni achaanu gartee barumsa addaati inni ittaanu barumsa addaati kifiliin arfanuu haala kanaan hojii nu eegalee jira. Faaruun ka rabbee keenyaati kaafes rabbi nu haa gargaaru fuulduratti korniis asaas ni goona ulaa gizaazaa kanas yoo rabbi jedhe gartee masaawutis itti galchina. Yeroon kun immoo yeroo barumsaati ijoolleen akka jiran saatii qabanii saatii dura saatii booda barumsa mootummaas waan barataniif bakka adda addaatti waan barataniif kanaaf ijoolleen gariin saatiin geenyaan mana galan gariin immoo barumsa shiftii baratanii gariin ganama gariin galgala kanaaf barumsatti malee ijoollee dhibba meeqa dachii kana irratti arguu dandeessu arraa jechuudha. Eegaa madrasaan kun eegalame kanaafuu nu jabaadhaa warreen naannoo kana immoo jirtan warreen ilmaan barsiifachuu feetan akka keejiitti akka warreen quraana ficcisiisu akka gartee labzii arabaa akka toohidaa wanni bakka kanatti baratamaa jiru kitaabu toohid quraan aqiidaa fiqhii lugaa khatti waan akka kanaa kanatu eegallee jira bakka kanatti gartee akka baratamu barsiisaa sadiitti goone nu laal nu argaa nu ordofaa quba nu qabaadhaa nu wajji jiraadhaa ifaajeen keessa lafatti hin banne hojiitti isinii geeddaramee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Gama duraa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Hawaasa miidiyaa bakka kana na bira dhufan akka duraatti obboleessa kiyyaa Faayiz Fadlu miidiyaa barakaa ka jedhamu hedduun galateeffadhaa isinis naa galateeffadhaa. Daddafee akkuma ijoolleen kun sagantaa eegalaniin masgiidas dhufee waraabee sagantaa madrasaa jaami'al khayrii kanas ta'amma ijoolleen barumsa eegalte dhufee dura bu'ee waraabuudhaan hedduun galateeffadhaa isaafis miseensa isaa nan galateeffadhaa. Eegana ammoo miidiyaa isaa kan inni nama qabatee deemu kana miidiyaa muuxannoo qabu miidiyaa hawaasa wal agarsiisu miidiyaa hawaasa walitti fidu miidiyaa warra mul'anne mul'isu miidiyaa ilmii namni itti gahuu dadhabe as baasee namaa mul'isu miidiyaa hubannoo tarkaanfii ejjeta gaariin hamilee gaarii yaada gaariin hawaasa tajaajilu rabbi nuuf godhu miidiyaa barakaa kana qubanaa qabaadhaa. Miidiyaa hundaa miti miidiyaan tokko tokko barakaa qabaa tokko bu'aadhuma isaa barbaada tokko immoo hawaasni islaamaa akka bu'aa argatu barbaada miidiyaan tokko tokko. Kanaafuu miidiyaa akkana mul'atee heera qabatee hawaasa deemee waa waraabu akkuma miidiyaan hedduun ka isa fakkaatu jirutti nu ordofaa qubanuu qabaadhaa nu jabaadhaa waa maatii sagantaa adda addaa yeroo argattan telefoona isaa inni nu isiniif himaa isiniif dabarsaa jalaa argattanii bakka sagantaa adda addaatti gurra isa buufadhaa dhufee bakka isin jirtan hawaasatti isinii agarsiisu rakkoo keessanis hawaasatti haa mul'isu gammachuu keessanis hawaasatti haa mul'isu miidiyaan barakaa Allahu akbar.